kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu nageenyi keessan badhaadhaa kun kan hordofaa jirtan Gadaa Ruuliidha. Gadaa Ruul yeroo hundumaa wantoota bu'aarsoo barsiisoo akkasumas immoo uummata keenya gargaara jennee yaannu stuudiyootti qabannee isiniif dhiyaannee isiniif dabarsaa turre ammas immoo gara fuulduraatti isin wajjin jirra ammas nu wajjin jiraadhaa isin wajjin jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenya kun Gadaa Ruuliidha. Gadaa Ruul har'a immoo wantoonni stuudiyootti qabatee isiniif dhiyaate wantoota isin barsiisan jennee yaannu keessaa tokko dubartoonnis maanni akkaataa dhirsa yookaan jaalala rakkisaa addatti baafatanidha. Qorattoonni xiinsammuu jechuudha wantoota kanarratti yaada dabarsaa yaada garaagaraa kennan akkasumas kitaaba adda addaa barreessan akkaataa isaan jedhanitti dhiironni haadha warraa isaanii reeban yookaan miidhaa irraan ga'an akaakuu garaagaraatu jiru. Tokko garuu akka malee kaanirra hamoodha jedhu. Miidhamtoota dubartootaa keessaa kan kanaan miidhaman baay'eetu jiru dubartoonni jedhu. Dursanii beekanii keessaa ba'uun jireenya gubachuu keessaa nama oolchuu danda'a jetti barreessituun fi qorattuun seenaa akkasuma qorattuu wantoota kanaa Teeres Diyaassaandiraa barreessituun kitaaba akkaataa dhirsa michuu nama miidhu ittiin adda baafatan barreessite jechuudha. Kana jechuun maanni dubartiin tokko akkaataa ittiin dhiira nama miidhu tokko addatti baafattu baruu yoo barbaadde wantoota asii gad kaa'ame jira akkasiin baruu dandeessi jechuudha. Dursanii beekanii keessaa ba'uun jireenya gubachuu keessaa nama oolchuu danda'a jetti Teeres Diyaassaandiraan barreessuun kitaaba akkaataa dhirsa michuu yookaan nama miidhu addatti baafatan barreessite jechuudha. Inni yeroo hunda maal akka hojjettuu fi maal akka yaaddu tokko irratti wantoota ofii barbaaduun alatti wantoota barbaadu tokko sii gochuu hin yaalu jedhu. Inni gaafatu raawwatu taanaan ni aara akka ati dogoggora mirkaneeffachuudhaaf jecha akkamiin akka wantoota adda addaa ittiin hojjettu ilaalchisee ajajawwan adda addaa dabarse jechuudha. Maanni kan kanaa wantoota akkanaa irratti wantoota ofii barbaadamu tokko qofa jechuudha. Wantoota ofii inni barbaadu qofa dabarsee sirratti gufuu ta'a sirra tuula jechuudha wantoota adda addaa kanumarraan kan ka'e dhiira badaa akkasumas dhirsa badaa yookaan jaalalee badaa adda baafachuu ni danda'ama jechuudha. Yeroo ati hiriyaa kee yookaan firii kee haala kana fakkaatu keessa kan jiru ta'e carraan ati dhirsa yookaan michuu nama to'achuudhaaf jecha nama miidhu nama rakkisu wajjin jiraachuun jira jechuudha. Yaadni kun kan saayikoloojistii beekamtuu Meeksikoo Teeres Diyaassaandiraa akka ta'e ogeessonni yookaan barreessitoonni gara afaanitti kan inni ibsu jechuudha. Ogeettiin kun dhimma maatiiwwan kan dhirsaa fi niitii irratti hedduu beekumsa horatteetti kitaaba mata dureen isaa akkamiin akka dhirsa jallaa akkasumas immoo jaalallee jallaa addatti baafatan barreessite kan addunyaa kanaaf gumaachite jechuudha. Galatoom jennaani. Jaarraa dhimma walqixxummaa koorniyaa ilaalchisee guddachaa jiru keessatti dhukkubsatoota amala hidhee isaan qabe keessaa jiraatan wayita jiraatan arguun waan ajaa'ibaati jechuun BBC Mundootti himtee ogeettiin kun. Garuu kun addatti dubartoota irratti mul'ate. Teeres ogeettii miidhaa mana keessaa itti suuratti kan hojjettu waa'ee amaloota namaa adda hin baane maal akka ta'a. Amaloota namni adda baasuu hin dandeenye irratti jechuudha. Amalli wanta kanaa akkanatti adda ba'a jettee kan uummata kanaaf addunyaa kanaaf gumaachiteedha jechuudha. Ibsiti. Akkasumas akkamiin akka wanta kana addatti baafatan jala bu'uun hordoftee uummata kanaaf ibsiteetti jechuudha kitaabasii keessattis. Dhirsa yookaan michuu hacuuchaa michuu dhirsi yookaan michuun hacuucu yookaan miidhu dhirsa akkamiiti? Dhirsa akkamiiti jettee yaada babbareedaa tokko kaafteetti. Nama of malee kan biraa hin dhageenye jabeessa hamaa fi nama kabajne. Namtichi sun wantoota kana irratti nama sammuu isaatiin alatti sammuu namaa hin dhaga'u jechuudha. Of malee wanti inni beeku tokko hin jiru jechuudha. Kanumarraan kan ka'e namichi kun nama bada'oo yookaan nama badaa akka ta'edha kan isin ibsitu. Kabajamtoota daawwattoota keenya ceesisa yookaan sirba ce'umsaa sirba bareedu tokko booda ammas wantoota kana irratti qabannee isiniif dhiyaanna wantoota ammas nu hordofuu hin isinaas ni manna. Garaan didee si malee
kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba keenyatti akka bohaartan abdii qabnaa ammas isiniif deebinee dhufneerraa akkuma sila nu eegaa turtaniin nu hordofaa isiniin jennaa dhirsi michuun hacuucu yookaan miidhu isa akkamiiti isa jedhuuf nama of malee kan biraa hin dhageenye gara jabeessaa fi hamaa fi kan nama hin kabajnedha jetti Saandiraan. Nuti hundi keenya bakka tokko tokkotti amaloota akkasii qabaachuu ni dandeenya. Garuu namni nama miidhuu fi rakkisaa ta'e garuu waan hunda akka fedhee fi akka barbaadetti taasifachuuf jecha amaloota baduu akkasii carraa argate maraan yeroo hunda agarsiisa jetti Saandiraan. Kana jechuun maanni namni tokko hamaan akkamii jechuudha wantoota barbaadu sana malee wantoota ati barbaadu si gochuu danda'u jechuudha. Badaadha jechuudha namichi sun. Namni rakkisaa akkasii tooftaa akkamii fayyadama jettees immoo tooftaa inni fayyadamu keessatti walumaa galatti fedhii fooniif jecha goomsuu waliin dha'uu fi sodaachisuun amaloota miidhaa geessisan hunda dabalatee kan namni rakkisaan akkasii fayyadamudha. Dhimmi akkasii irratti kan baay'ee hamaadha jedhamu kan nuti rakkisoodha jennu amala yookaan rakkoo walxaxaa amala karaa jiruutti hin jirreen ofittummaa baay'isuudha. Namoonni akkasii kun nama waliin dha'uudhaan to'annaa ofii jala oolchan walumaa galatti akka gatii hin baafnetti akka of ilaallatu akka callisuutti kan hanga burjaajofteetti of jibbituutti si geessuu taasisu. Kana irratti kan ka'e hanga sadarkaa namni ishee barbaadu tokko hin jirreetti yookaan isaan malee jireenya biraallee jiraachuu akka hin dandeenye yaaduutti si geessu. Amaloota nama rakkisaa yookaan hacuuccaa amaloota nama rakkisaa yookaan hacuuccaa immoo ammas keessatti amalli nama jallataa yookaan hacuuccaa amala akkamiiti isa jedhuudhaaf immoo inni dadhabinaaf mo'amuu isaatillee nama of jajudha. Inni nama amala nama kabaju hin qabnedha. Inni yeroo hunda masaanuu ta'uu barbaada. Isaaf miira akkamii miidhamuun waan tokkoyyuu itti hin fakkaatu. Inni kanuma jiru mara to'achuuf qabaachuu barbaada. Namni kun waan raawwateef dubbateef yeroo baay'ee itti gaafatamummaa fudhachuu hin barbaadu. Namni akkasii yeroo baay'ee warra kaaniin maqaa balleessa yoo isaan akka isaa hin taane. Namni akkasii jechoota ciigoo waraansaaf irra diiban keessa waraana. Namni akkasii kun waan isatti toluuf fedhii saalaa kan ofiisaatti dursa kenna. Namni akkasii ni soba. Namni akkasii walitti bu'iinsa ni baqata. Namni akkasii addaan nama baasa. Maddii dhirsa michuu rakkisaa akkaataa ittiin adda baafatan
maarsariitii indikooppeed jedhamu data piece of 30 dias personalis kan jedhurraa kan argannedha jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kana booda dubartoonni rakkisoon ni jiru isa jedhurattis isiniif ibsina. Namoonni rakkisoon akkuma dhalataniidha moo ni baratu kan jedhurattis ibsa bal'aa kan isin keessaniif kennina. Kanaaf dubartoonni namoota rakkisoon ni uumu isa jedhus wantoota adda addaa isiniif kennuu dandeenya. Har'a kanumarraan kan ka'e kabajamtoota daawwattoota keenyaan nagaatti dhaamannee istuudiyoo keenyaa gargar ba'uuf feenaa. Kanarraa akka barumsa guddaa argattan abdii qabna. Kun Gadaa Ruuliidha. Gadaa Ruuliin yeroo hundumaa wantoota bohaarsoo barsiisoo isiniif dhiyeessaa. Gadaa Ruul YouTube Gadaa Ruul subscribe godhaatii hordofuu guddisaa jechuudha. Nu hordofaa isiniin jenna. Like share gochuudhaan hiriyoota keessaniifis akka qooddan abdii qabna jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa kabajamoo fi ulfaatoo uummata kabajamoo.